obsi. Ambiya kooti fa mana dadhabe ani nama mana hin qabne mana arra mana kana guutuu qabeenya kana guutuu ani dhugaa himachaan jira malee cubbuu miti arrallee kan iyyaa jiru ummanni koo akka ummata kootiif addunyaa irra dhaabadhee alaabaa koo ol kaase ummanni koos akka dhagaaniif akka daandii irra ba'uuf waan baay'ee nama gaddisiisu addunyaan kun yeroo tokko si gammachiisa yeroo tokko immoo deebi'eeti kan inni si boochisu dhugaa dubbachuudhaaf namoota garraamota garaa isaanii miskiina ta'eef yoo umayyuu taanan addunyaan kun inuma boochisti sinin jedha waan baay'ee nama gaddisiisudha. Obboleetti keenya akkuma argitanii sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti kinoo sagalee ishii darbaa jira jechuudha. Namoonni hedduun ajandaa godhatanii waa'ee obboleetti keenya irraa dubbata jiru. Innis kan darbe karaa yuutuubiitiin namoonni dhaggeeffatan jiraachuutii dandeessu. Karaa gammadaa sha'uutiin darbe ishiniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf ani dhimmuma koo godhadhee jalqabaa amma dhumaatti ilaale jechuudha. Sa'aatii tokkoo fi waan ta'ee obboleettiin kun kan ishiin turtii wajjin taasifte jechuudha gammadaa wajjin haa ta'uyyuu malee seenaa ishii hedduu tokko waan garaa nama raasudha waaqayyotti darbee ishiidhaaf afalimu isiniin jedha mucayyoon kun hin beektu jechuudha hedduun keessanii atileetiksii galatee burqaa kan jedhamtu dhaloonni ishii arsii lixaa kofaleedha jechuudha barnoota immoo hanga kutaa 8tti kan ishiin baratte akkuma nama kamiiyyuu bultii ishii waan barbaachisuu fi nama kana wajjin suura irratti argaa jirtu waan ta'eef gaa'ila dhaabatte jechuudha. Obboleettiin kun gaa'ilas immoo akkasumatti callistee karaa dhumarraa waliin dhufanii wajjin jiraachuudha otoo hin taane akkaataan itti wal barumsa isaanii nama yeroo hundumayyuu yeroo ishiin gara biyyoota biraa dorgommiidhaa fi ispoortii yookiis immoo fiigicha kanaa fi yeroo ishiin deemtu keessatti namoota ishii deddeebisaa ture taaskidhaan dambanyaa qabde jechuudha. Gaafa kaanitti dambanyaa ishii kun yeroo dhabeeti goddanyaa isaatiin wal barsiisee inni akka bakka ishiin barbaaddu kana ishii geessu ittime jechuudha. Karaa isaatiin wal barte sana booddee namni kun yeroo gara biyyoota biraa imaluudha jettutti nama kanatu taaskii isaatiin deddeebisaa fi gizee jedhetti immoo dambanyaa ishii duraa santu deddeebisa jechuudha. Akkuma yeroo argatanitti kan isaan deddeebisaa turanii kanuma keessa utuma jiranii namni kun amanamummaadhaan yeroo hundumayyuu iddoo ishiin jette sana baasee ishii ga'ee yeroo ishiin biyyoota biraa irraa illee ispoortii yookiis immoo leenjii ishii xumurtee gara biyya ishiitti deebitullee taaskidhaan kan inni galchu nama kana hariiroo yeroo dheeraadhaa fi akka sanatti waan ishii deddeebiseef namni kun amanamaadha. Erga nagaan baasee namni kun miidhaa tokko irratti otoo hin raawwatiin gara mana kootti erga na deebise jettee namni kun gaaffii jaalalaa gaafa ishiidhaaf dhiyeessu itti yaadaa itti mari'adha jetteeni sana booddee gaaffii jaalala isaatii hin deebifteef simatte jechuudha. Kanumaan itti fufee hariiroo isaanii kunis kanumaan itti fufee jarri kun wanti isaan godhanii karaa mana amantaa qabu waan ta'eef karaa sanaan jechuudha kan isaan walitti dhufanii gaa'ila bultii waliidhumaan jechuudha karaa seera qabeessa akka amantaa isaaniitti kan isaan dhaabatanii. Mucayyoon kun sana dura biyyoota hedduu deemuudhaan badhaafamaa kan turte gara manoota 11 akkasuma immoo konkolaataan illee konkolaataa 5 kan ta'u 15 miti dhiifama horattee turte jechuudha. Sana durallee otoo isaa walitti hin dhufin hin qabdi qabeenyi kun hanga kana kan ta'e erga isaa walitti dhuftee fi otoo isaa walitti hin dhufin dura kan walitti dhufetu hanga kanadha jechuudha. Kanaaf obboleettiin kun abbaa manaa ishiiti waan ta'eef iyyuu maqaa ishiitirraa qabeenyi ishii wanta qabdu hunduma isaayyuu bakka bu'ummaa akka abbummaatti jechuudha. Obboleessa kana abbaa manaa ishii kanatti dabarsitee kennatte jechuudha. Bakka buufattee obboleettiin kun yeroo hundumayyuu karooranii gara biyyoota biraatti dorgommii ishiitiif dhiyaachuudhaan alaabaa biyya Itoophiyaallee biyya ishiillee akkasumallee ofiishiitiifillee beekamtii guddaa argattee jirti jechuudha. Addunyaa maratti Itoophiyaallee beeksistee jirti. Warqii garaagaraa wantoota garaagaraa badhaafamaa turte. Haa ta'uyyuu malee akkuma baratame otoo biyyarra naannoftee dorgommii ishii kana dorgomtee qabeenyota hedduu ittiin horatte kana otuma gochaa jirtu.
obboleessi kuni yookiis immoo abbaan manaa ishii inni qabeenya ishii hundumayyuu amantee jaalattee abbaa manaa kooti abbaa ijoollee kooti borutti jette kana waggaa 9 erga waliin turanii booddee dhalallee waliin hin godhanne karoorri ishii kan ishiin qabdu waggaa 9 erga xumurtee booddee waggaa isa kurnaffaa sanatti dhala akka isa waliin godhattudha jechuudha kan ishiin karoorsite haa ta'uyyuu malee namni kuni qabeenyuma ishiitii fi ishiitti siqe waan ta'eef durumaaniyyuu otoo dhalli gidduu isaanitti hin uumamini qabeenya mataa isaarra yookiis immoo maqaa isaatiin jiru kana isa ishiin bakka buufattee namni kuni bakka naa bu'ee qabeenyi kun isa harka naaf haa ta'u qabeenyi kun akka kasaatitti jechuudha kan ishiin itti kennattee namni kun yeroo ishiin biyyoota garaagaraarra naannoftu ishiin itti amantee jirti waan tokko na jalaa godha jetteellee shakkii irraan qabdu abbaa manaa ishiitii qaama ishiitii waan ta'eef iyyuu qabeenya ishii hin gurgurate jechuudha jalaa yookiis immoo manni kan armee isaallee itti galchite hin jirti isallee gara maqaa haadha isaatitti jijjiire jechuudha akka waan ishiin maallaqaan irraa bitatteetti akkaawuntii isaallee hin beektu kan ilaallamee jirus immoo irraa baafamuu malee itti galeetoo akka hin beekne mana murtii garaagaraarrallee karaa seeratiin illee karaa poolisii karaa kamiiniyyuu hordofsiifte haa ta'uyyuu malee seerrillee nama kanaaf kan inni murteesse mana takkittii keessa jira sana isayyuu akka ishii waliif qoodan jechuudha akka isaaf qooddu kan seerri gaafate konkolaataan illee konkolaataa 5 keessaa konkolaataa tokko qofatu jira akkasuma immoo manni illee mana 11 keessa mootummaan kan badhaasee jira akkasuma immoo qabeenya ofiishiitti dabqitee addunyaarra naannoftee aarsaa garaagaraa itti taatee micayyoon kun yeroo ispoortii kana shaakaluu jalle qabdutti nama harka qalleeyyii abbaashii jaaniyyuu hin argine abbaashii daa'ummaatti kanarraa boqote jechaa jirti armeeshii immoo nama qaama hirruu miila ishiitiin jechuudha akka sanatti itti rakkattee guddifattee miila ishii duwwaa fiigdee booderra jechuudha aarsaa gurguddaa kanatti baaftee yeroo biyya ishiitirraa illee gara biyya biraa deemtu bubbeen illee amma ishii fudhatee mana namaa jalatti ishii gatutti wanta kana hundumaa itti taatee qabeenya fidde kana goodaadhumaa dhufee ta'ii namni kun akka sanatti harka duwwaa ishii hambisuudhaan kana duwwaadhaan iyyuu biti jechuudha yeroo hammaa kanatti erga bakka ishii argee dubartummaa ishii erga hubatee oomaana gochuutiin dandeessu erga jedhee booddee namoota karaa seeratti illee dhiyaachuudhaan qabeenya ishii illee akka dhugaa jiru ishiidhaaf hin murteessine karaa hundumaan iyyuu harka isaatti galfatee jira waan ta'eef amma garuu dorgommii ishiitis akkasuma immoo waanuma kamiyyuu jechuudha atileetii ishiitillee akka hin hojjenne manatti galtee jirti jechuudha waa'ee koo kana gadi baatee dubbatteerta taanan sinajjeesa kanaaf iyyuu adabadhuu taa'e yoo jiraachuutii barbaadde jedheen sodaachifamaa jirti leenjillee baatee tooyi akkatti leenjillee fudhattu yookiis immoo akkatti shaakaltullee dhabdee manatti deebitee jirti jechuudha sababni isaayyuu bakka itti du'u hin beeku eenyu akkana ajjeesuu hin beeku haadhan qaba haati kiyyallee qaama hirruudha waan taateef iyyuu haati kiyya akkana du'u hin barbaaddu akkuma kaleessaa sanatti ranneetuma walii wajjin illee akka jiraannu akkasumatti ijaan akkana ilaaltu barbaaddu waan ta'eef manatti deebi'ee harmeeshii wajjin jechuudha kan ishiin ta'atii jirtu garuu kana booddee wanti ishii eeggachaa jiru daandirratti baatee akka daandirra jiraattu jechuudha qabeenya kaleessa konkolaataa 5 akkasuma immoo mana 11 qabdu sana keessa har'a garuu wantumti keessa jiraattu iyyuu wanti nyaattu wanti dhugdu wanti hundumti iyyuu dhibee ispoortiidhaaf illee jechuudha fiigicha garaagaraa kan biyyarra naanna'aa turtellee hin hundumti sa'aafee abdii ishii citee daandirra akka jiraattudha jechuudha kan ishiin dubbachaati jirtu kuni akka biyyaatti illee kisaaraa guddaadha isiniin jedha obboloota koo sababni isaayyuu namni tokko biyya isaa addunyaa maratti beeksisee beekamtii amma naga'u kana argate yeroo jechuudha seerri ishiidhaaf farannee baay'ee tokko jechuudha kan namatti dhagaamu biyyi kunillee akka tuffatamtu taasisa jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi wanti obboleettiin kun dubbatte akka Dr. Abiy bira naaf ga'uun barbaada dhimma koo kan hin beekne hundumtiyyuu hin beeka isa qofadha namni hundumtiyyuu dhugaadhaaf hin hojjetu ani cubbuu miti kanan dubbachaa jiru dhugaa kooti irratti dubbachaa jira jette namni kun qabeenya ishiitti namne nama kana wajjin gaa'ela dhaabattee dhala tokko qabaattee dhalli ishiillee jechuudha
qabeenya kanatti darbuutii hin danda'u nama kanallee hin dhabdee harka ishii duwwaatti kan ishiin haftee isiniin jedha obboloota koo yeroo hammaa kanatti abdii kutannaadhaan karaa irratti akka baatu kan ishiin dubbachaa jirtu hedduu tokko nama gaddisiisaa dhugaa dubbachuudhaaf maaliif ani hin beeku jechuudha. Dubartiin kunis yeroo baay'ee jechuudha karaa gaa'ilaatiin kan ishiin qoramtu baay'ee tokko nama dhibaa nama immoo ciniinanii miti kan ilaalanii waaqayyo wanta akkasii kanarraa nama haa qabu isiniin jedha namumayyuu amananii nama wajjin jiraachuun baay'ee nama rakkisa jechuudha. Ganama har'aa yeroo argu keessatti nama kana wajjin gaa'ilallee akkamittiin akka dhaabatte karaadhumarraa walitti dhufanii wal wajjin jiraatammoo jedhee gaaffiidatti kaasaa ture. Haa ta'uyyuu malee viidiyoo ishiitirra deemee gaafadhee nama kana erga wal jaalatanii karaa amantaatiin karaa namni bakka firoonni karaa maatiin beekaniin jechuudha kan walitti dhufan malee callisanii miti. Kanaaf seerri otoo wanta kanarratti murtoo gaarii tokko kennee fi baay'ee tokko natti tola isiniin jedha. Egaa obboloota koo dogoggorri yoo jiraate na of galchaa jecha obboleettii kanaaf namni hundumtiyyuu karaa danda'ee sagalee haa ta'uu fi akka dooktora muummicha Itoophiyaa bira ga'uuf isiniin jedha. Ana hedduu tokko natti nagaddisiise isiniin jedha. Dhugaa ishii rabbiin haa baasuu fi viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuuti hin dagatina akkasumallee yaada isinitti dhaga'ame kaasiniin jedha. Obboleettii keenya waaqayyo siif haa faradu wanta siin jennu hin qabnu dhugaa nama kaffalmu guutumaan guututti uumaa keenya qofadha inni siif haa dhaabatu inni siif haa falmu siin jedha. Waan wajjin turtaniif turtii gaarii qabaadhaa galatoomaa isiniin jedha obboloota koo. Gaddanatti dhaga'ame asumaan baafachuuti barbaada ulfaadha.